hajii maal jedhe faayoo si gadhiisa malee caaltuu gadhiisuu jedhe sababni faayoo si gadhiisa jedhuu fi sababni caaltuu gadhiisuu diduuf maali ammallee jaalala caaltuuf qaba jechuudha jaalalli caaltuu kan itti dhaqamaa deemee adda oolaa bulu yeroo bira jirtu namni tokko kabaja nama abatan hin beeku jechuudha gaafa kam nama kabaja nama beeka gaafa kam dhugaa nama beeka gaafa kam jaalala nama beeka gaafa namni sun biraa socho'ee jedhe dhugaa nama arga jechuudha hajiin dubartoota ammaa kana fuudhe kana jireenya isaanii dheeraa hojii jiraachuu otoo hin taane yeroo itti dabarfatudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jannachaan illee nagaa qabata alhamdulillah galata rabbii. Bakka nagaa ta'an bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu isin jecha. Viidiyoo keenya kana like, share, subscribe gochuun nu bira dhaabbadha. Viidiyoo keenya mootuyyuu hamma dhumaatti daawwadhaa isin jedha. Viidiyoon kee kana isin biraan gahu yeroo hundumaa viidiyoo gaggabaabaa kan ta'ee fi akkasuma namoota irraa waan maal kan jedhu isin hojjetee dhufa. Kanaafuu isin immoo like share comment babbareeda barreessa. Isin jechuu barbaada amma hajii fi gara faayootii dabaraa jechuudha. Hajiin ani faayoo gadhiisa malee caaltuun egaa ishee irraan boosu jedhee jira. Sababni inni akkana jedheef maal hojjettan sababa qaba jechuudha wanti hunduu sababa malee namni namas gadi hin dhiisu namallee gadhiisuu ni jechuudha. Maaliif nama hajiin jaalalli caaltuuf qabu keessatti kan dhokate amma ifa baadeema jechuudha. Dhiirotiin tokko tokko dubartootaaf jaalala isaanii hin baasanii hin dubbatan. Hajiin amala isaa keessatti reeba guddata jechuudha. Amala isaa keessatti aaruu guddata. Hajiin immoo tuyyuu hin aaren. Haadha manaa kee hangafaa deeffadhu. Haadha manaa kee duraa deeffadhu. Viidiyoo kana mootu akka biraan naageettan abdii qaba. Maaliif hojjetan obboleen kiyya? Erga jaalala isiif qabaate viidiyoo gaafa duraati irratti kubbaayyaa waa'ee faayoon hin cabseetu kubbaayyaa suuraa caaltuu ofirraa qabu hin cabsettee dubbattee jennaaniin balaa buusisi mana kana baasa jedheen jechuudha. Amma obboleen kiyya asirratti hajiin faayoon biraan irratti dilattee garuu hajiidhaaf immoo dhugaadha jechuudha dubbiin suni ni kaarraa buusi jennaan ani sirraa buusa malee caaltuurraan buusu jedhee murteessee jira jechuudha. Kuni maal ibsa jaalala caaltuuf qabsu ibsa jechuudha. Caaltuun immoo amma taraan si ga'ee jira jetteen jirti jechuudha faayodhaan. Obboleen kee asirratti otoo wal qeequu otoo maal jechuun taane caaltuuleen jireenya biraa keessa seente nama kana otoo jaallattu jireenya biraa keessa seente dhiphachuu dura har'a immoo otoo kaluu jirtu otoo nama kanaaf deebite baay'eetti gammada. Maaliif caaltuu yeroo haasa isii keessatti illee baay'ee namni irraa hin beekne malee dubbattee jirti. Hajiin immoo dhibbumaan dhibbatti caaltuudhaaf iddoo guddaa qaba. Wallaahi iddoo guddaa qaba. Kabajasiif qaba. Akka durdurii sanitti dubartii kan tumamu durtumanii haa ta'u malee garuu amala itti ta'e. Hajiitti nama reebuun amala itti ta'e waan ta'eef malee amma akka inni caaltuu jaalatu amma arginee jirra jechuudha. Dhugaan lafa jira jechuudha. Otoo achi asiin jedhanitti waan hedduu irratti deddeebi'ee waan ta'eef kanaafuu dhugaan lafa jirti. Dhugaan lafa jirtu kana mootuyyuu mucattii kana moo hajiidhaan deeffadhu. Caaltuuleen immoo kaluu jirta abbaa manaa kee ganamatti deebi'e. Himootu yeroo ammaa namni ofii dalagatee jiraata. Irra guddina dubartoonni harki caalu dubartoonni ofii dalagattee jiraatte jechuudha. Biyya ambaa keessa waan jiraniif dalagatanii jiraachuu danda'an. Faayollee gadi dhiisanii isillee deeffadhu jenna. Maaliif? Imaan baafatte waan taateef imaan karaa gadhiiftee jirti faayoon dhuftee jirti waan ta'eef isaan lachuun horachuu hin dandeettaa. Seera isaanii guutti fi seenaa dubartii Yamanii keessatti hojjettee inshallah viidiyoo qabadhee isin dhufuuf jira. Kanaaf rakkoota kan qabu hajii caaltuu deeffadhu. Caaltuu atillee hajii deebi'e. Obboleen kee isinoo asirraa mee maal hubattanii waa'ee samoonni kana faayuu fi hajii jidduutti deemaa jiru kanarraa maal hubattan maal argaa jirtan maaltu isinitti mul'ataa jira? Yoo wanni isinitti mul'atu jiraate koomentii jalatti naa barreessaa isin jechuu barbaada. Sababni illee maaliif namni tokko waan tokko irraa barata. Yoo ani balleessallee akkana jettanii na sirreessuu dandeettanii. Kanaaf jechuudha faayuu fi hajiin immoo mucaa san qabaate gara biyyatti deeffadha. Caaltuun immoo nama baasaboortii biyya sanii qabu jechuudha. Namni baasaboortii Yamanii qabu deebuu dandeetti asin dura Raayil yaaltee turte garuu caaltuun immoo iddoon kenniniif jechuudha. Maaliif iddoo kennuuf hidhamtee
caaltuun ammaatti akka titeetti guchi inni irratti raawwataa dhufe santu isii dura dhufa. Namni tokko waan tokko yeroo si godhe si jalaa hambatu. Haa ta'u malee garuu amma isin abbaa manaa isiniif waan fedhii qabduuf otoo deebitee hin calliste malee caaltuun yoo kanallee kee keessa seente jechuudha. Nuti anillee ji'a 3 keessatti maal jettee odeessite. Kun inaaffaa jechuudha. Inaaffaa keessa seente maaliif nikaaya caaltuu nikaa hajji ofirraa qabdi. Otoo caaltuun jirtu dubartii 3 fuudhuun isaa sun immoo sirrii, dubartii 2 fuudhuun isaa sun immoo sirrii miti. Ishee takkaa jennu namni yeroo ammaa yeroo bultiitti seenu dursaa haala amala isaa sirreeffachuu qaba. Jireenyi maal ta'aa qaba. Bultii ijaaruu jechuun salphaa miti. Bultii ijaaranii diiguun ni ulfaata. Waan ta'eef dursuma karoora baafatanii itti seenu. Gaafa itti seenanii diigan immoo ulfaata jechuudha. Imaan amma akkuma qalliitti baate faayoon seente. Imaan irrallee ni kaa jira ta'a. Hin beeku garuu caaltuurra ni kaa jira ta'a. Caaltuun ni kaa qabdi okkee dhaabbataadha. Imaan irra ni kaa jira ta'a. Hin jirtu an beeku faayoon akkasii dubartii 3 jechuudha. Dubartii 3 kana yookaan haajiin ana akka waan godhu hin beeku. Maaliif jireenyi amma qaalaadha. Biyyatti illee galii fudhatu biyyaan baatuun geessu. Kanaan ani viidiyoo kanarra kan dubbachuu barbaade faayoon gamanattuu araara buustee caaltuu deebistee takki jaalalaa wajjin jiraanna. Caaltuun immoo nama miskiina jechuudha. Takki jaalalaa wajjin jiraanna. Takki mootuu ani hin barbaadu. Yoo ati sin dalagattaa ani sin dalagadha. Yookaan jedhan taate jaalalachin immoo wajjin jiraachuu danda'a jechuudha. Caaltuu fi faayollee kun yaada kan kooti. Dubartoonni yeroo ammaa kan akkas godhaa jiranii masaanuun rakkoon qabu jechaa jiran waan ta'eef jedhee kanaafuu jechuudha faayoon hiikaa godhuu qabdi. Caaltuu fi hajji walitti araarsuu qabdi. Walitti fiduu qabdi. Sawaaba argatte jechuudha. Sawaaba guddaa argatte dhugaa rabbii dubbachuuf gaafa hajjilleen immoo daran bakkana caalaa isa jaalachuu danda'a. Gaafsiin caaltuu kootu abbaa manaa keeti. Abbaan manaa kee yeroo hundumaa yoo waa'ee kee dubbadhu jaalala waan si qabuuf waan kee irratti baay'ee tokko haaraa jettee otoo fidde baay'ee natti tola. Akkuun yaada kooti jechuudha. Maaliif yoo jettanii obboleen kiyya namni tokko yeroo keerii dalagee keerii matu isa yaadata. Yeroo sharri dalagee illee sharri matu isa yaadata waan ta'eef garuu immoo keerii matu dalagatanii jara kan lamaan otoo walitti harkiftee isin ganaadha fakkeenyaaf faayoon ganaadha. Naqqabdi. Heeruma sin naqqabdi. Dalagachuu sin naqqabdi. Rabbi fayyaa sii kenne taana waa tokko hin jiran. Kana jechuu barbaade oduun har'aa faayoo fi hajjii kana fakkaata. Inshaallah hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kiyya kana immoo laayik sheer gochuudhaan akka na jajjabeessitan koomentii babbareedaa akkanaa geettan yeroo isin abdiin itti horattan ani immoo kanarra jechuudha. Kanarra cimee hojjechuu danda'a. Namoonni tokko tokko immoo si jabeessuuf hin tattaaffatanii otoo si argan si bira kutan. Namoonni tokko tokko utuma si argu otoo ati as jirtu ati jitaree kan bira deema. Maaliif ree kuni na argee fuulan jechuun hin jiraamite namni tokko yeroo haasaa waliin qabate. Ijoollee keenya keessa wanta akkasiitu jira jechuudha. Wanta akkasii sun hin barbaachisu. Sababni illee kallattii tokko qofaa yoo deemne yoo bitaa yoo mirga laaluu baanne yoo wal holuu baanne yoo bakka aanaa dhasa wajjii haasa'ee nama haasofte saniif yoo viidiyoo ka daawwatu ta'e inni kufta jechuudha. Maaliif ijoollee keenya irratti yeroo hedduu waan akkanaatti isinitti deebisuuti isinitti deebi'a. Namoonni tokko tokko immoo yeroo viyuun isaanii kan dabalu ta'e hamma tokko akka waan biiliyoona lakkaafameetitti viidiyoo namaa seenee ilaalu. Namoota hedduu argaa jirra warrootuma beenu jechuudha. Kuni ta'uu qabu. Guddachuun kee nama kamiyyuu bira tarkaanfachuu hin qabdu. Guddachuun kee nama kamiyyuu yoo qarqaarte ittiin guddatta. San caalaa guddatta waan ta'eef garuu immoo abbama har'a haasa wajjin guruup irraa qabu abbama har'a fuula wajjin haasa'u ta'e dogongortee jirta. Har'aan malee boru gufuuf jirta.
waan akkasiin dalagina waan akkasii keessan irra haqaaf qulqulleessaa isin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.